Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu utuu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasif faana turan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara Oromoota Walloo irratti lola banuuf dhiibbaa guddaa godhaa jiraachuun himame. Guyyaa kaleessaa Aanaa Jiillee Dhummuuqa keessatti qabeenya qotee bulaa saamuun xiinxaaleeyyoonni Amaaraa qotee bulaa Oromootii fi xiinxaaleeyyoota kana gidduutti lolli kan eegalame ta'uun himamee jira. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Jiillee Dhummuuqa keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara Faannoo jedhamuun yaamamtu uummata nagaa irratti lola banuuf dhiibbaa garaagaraa kan taasisaa turan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa qabeenya qotee bulaa Oromoo saamuun dhukaasa banuu jiraattonni naannichaa madda nageenyaatti himani. Xiinxaaleeyyiin Amaara godina Walloo keessatti qubsiifamanii jiran yeroo baay'ee saamicha qabeenya geggeessaa kan jiran yoo ta'u, har'as kallattii maraan lola kaasuuf dhiibbaa guddaa godhaa akka jiran himamaa jira. Gareen mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifaman uummata Aanaa Jiillee Dhummuuqa weeraraa kan jiraniif qabeenya qotee bulaa Oromoo aanicha saaman yeroon abbaan qabeenya isaa gaafate dhukaasa itti banaa akka jiran irra deddeebiin ergaan keessoon nuuf ergamaa jira. Hidhattoonni shiftaa Amaara kunneen guyyaa dheengaddaa Aanaa Jiillee Dhummuuqa kallattii Affaariin loon qotee bulaa Oromoo kan saaman yoo ta'u, abbaan loonii karaa arguun dhukaasa walitti banni irraa akka buufate jiraatan ganda Luugoo madda nageenyaatti hime. Guyyaa kaleessaa gara galgala jechuun bitootessa 13 bara 2023 Aanaa Jiillee Dhummuuqa kallattii Mararee jedhamuun beekamutti hidhattoonni garee shororkeessitoota Faannoo Amaara gaala qotee bulaa Oromoo saamuun abbaan gaala yeroo gaala isaa fudhachuu fiigutti hidhattoonni kunniin dhukaasa kan itti banan yoo ta'u, ummanni waliif dirmate lubbuu namichaa fi gaala isaa kan baraaran ta'u jiraattonni gandicha bilbilaan madda nageenyaatti himani. Murni maafiyaa Amaara maqaa nageenya buusu jedhuun Aanaa Jiillee Dhummuuqa keessatti qubsiifaman uummata Oromoo irratti lola banuuf guyyaa guyyaan dhiibbaa guddaa kan godhaa jiraniif qe'ee Oromoo weeraraa akka jiran jiraattonni naannichaa himataa jiru. Mootummaan faashistii Abiy Ahmad lafa seeraan alaa jechuun manneen qotee bulaa Oromoo diiguun laficha lafa baankii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Mootummaan tibba darbeerraa eegaluun fedhii ummataatiin alatti hundeeffame magaala Shaggar jechuun wantoota ofii barbaade raawwachaa akka ture ni yaadatama. Bilxiginnaan uummata Oromoo kutaa fi lagaan qooduuf dhagaa inni hin buqqifne jedhu magaalota Oromiyaa addaan babaasuun akka barbaadetti kan moggaasaa jiru mootummaan bakkoota hedduuttis manneen seeraan alaa ijaaraman jechuun lafa ilmaan Oromoo saamsisaa jira. Magaala Shaggar kutaa magaala Kuraa gidduutti lafti ijaarsa seeraan alaa irraa diigame gara kaari meetira 127 mootummaan abbaa irree Abiy Ahmad lafa baankiitti deebisee jiraachuun dhaga'ame. Akka itti gaafatama waajjira lafaa kutaa magaala Kuraa obbo Masfiin Kabbadaa jedhetti magaala Kuraa gidduutti manneen jireenya seeraan alaa 27 adda beekeessa hanga ammaatti manneen jireenya 24 seeraan ala ijaaraman kan diigaman ta'uu ibsee jira. Murni maafiyaa piipi lafa manneen seeraan alaa ijaaraman jechuun irraa diige gara lafa baankiitti deebisa jiraachuun dhaga'ame. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.